adab la guyyaan buy adu yaadu lakkis raasha khi garabe haaloo yaadu lakkis aloo garaachana bul lubbuu yaadu lakkis aloo yaayya sadeeniin dhiiri jeesse guyyaan tokkochi sadii dooti abbaa filme qawwee naadhaa filme dhaadusa keessa fudhan jaba biyya biyyeeti haadha abbaa qofaa miti hagosti balloon itti afur fudhattu inni ilma abdii odaa argaati is qofaa miti abbaan isaatu jaba booranii wanta itti fannifatu ilmaan isaa kan qofa jabaa miti ilmaan isaatu jabeenta wal buqqifatu ta booranii itti rafu yooyya daawwattootaaf jaalattoota daa'imtuu miidiyaa tun qoommi janna jabaa tanuu akka nuu laaftetti marroo cufisanii dhiyeessu qoommi irraatiin nam jaba liiban ardaan jila biqilchi jaba biyya biyyee hadaanga eeguun beekamu seenaa gootichi abduuba abdii odaa arqaa isanii dhiyeessin akka ittisuu qoommi tanaatti nami isanii dhiyeessu na dooyyuu abduubaati kaameraan gammachuu horma jaarsooti akka xumuraatti itti dhiyaadhaa nu waliin turaasaniin jenna yaasan dhiyeessin. Wadiitu garaa turturaa bombida shaalloo bireen dhadhiidhaatti enforti dharraan dabadda burgallalloo kisa rokketti dhadhullachi kagara mana hooriyaan dhangada sudda diima diidaa dada diima kutu diimaan abdi abbaan boruu dhirsiyaa boruu abduubii baanan aan. Maqaan isaa Abduuba Abdii Odaati. Abduubii Abdii abba isaa Abba Abdii Odaatii fi haadhi isaa Haarruu Biduurra bar 1971 Oromiyaa gam kibba godin Booran Baad dhalate. Haatoo Haarruun dhaltu malee haadhisa guddoo haatoo qaallittii kenname harkee haatoo qaallittii guddise. Abduubii Abdii Odaa abba ijoollee 8ti maatii horsiise bulaarra waan dhalateef umri isaa ijoolluma ilmoolee yabbiyyee looni gaala akka dhiiramna duula ta'utti namumaadha abbaan itti hafuur baafattee itti boqottu. Barumsa ammayyaallee hin qabu. Barumsi ammayyaalleen akka jaarsoo waaqoo qooxoo baanu beekumsi irratti daratan. Haa ta'u malee namni kun nam beekumsaa fi jannoo mallee waaqi dhalootumaan kenneef. Namni kun keessumatti hojii daldalaatiin beekama. Dheedi mataa lafa haliiban kana gam adheessa kanatti naggaadee jabdu horii achi fiduuni magaalaa Nageellee Boorana tana gurguraa ba'an keessa inni nammata qaraati. Sababu maal jiruuf jireen horsee bulaa arda tokko irraa arda tokkotti yoo cufa horiin godaananiifi innillee nam dheedi mataa lafa kan keessa diqeen isaatiinu horiin godaanaa ture. Dhiirfoora ta'uu cufaadha abba boqochiiftu waan ta'eef yoo cuf nammata lafa godaanu. Waan mata lafa godaanu Somaaleen tunin yoo cufa dheedi mata lafa kan babal'ifanna daangaatiin wal qabate yoo cuf lolii daangaa keennatti waan ka'uuf diqeennuun isaatiin hidhannoo hidhate xiyyiitii ofii zuura yabbeeffate umurum diqeennaatiin kilaashii ofii hidhate. Kilaashii kanaan yoo nyaaphii lolee daangaa cabsee dhufu nam guddinnaa miti diqeennaanu diin kan fancise agumni isaatti takka fulanni jiru lafti biyyatti hin qoofne. Abduubii Abdii Odaa jireenyi isaa keessatti nam baleela taphata hojii daldala hojjechuun bu'a qabeessa ta'ee obboleeyyan hariyya isaatiif hawaasa bal'aa biratti fakkeenyaa fi nam itti laallatan guddaa ta'e. Kan malee waan dhaatan waan akka weedduu, faaruu, jeemuu, geerarsa namni nurraan fuudhu. Kan malee hawaasa keessa jiraatu keessatti nam misoomaaf gootummaan beekamu qeerrummaa isaatiin bar 1990 akka lakkoofsa Itoophiyaa aanaa gumii eldalloo waarsalleetti isa horii kee jiru halkan adoonni rafuu nyaaphii dhufe gaadaane qawwee jala fudhate. Yoomsun qawwee tan akka nyaaphii jala fudhate uubirra rate inteenneen hordofe guyyaa teraasaatti harkaan qabe nyaap qawwee harka qabu buusee kilaashii ofirra hiikatee garaan gale. Haaloon tiyyoolteen bulledee qawwee fi fudhate gara horii fi deebi. وتذهب بالنباشر رجلني على دلتي وضاوي ونالو لي مداي وتذهب بالنباشر على جرام رجل وجلني وياي tan malee itti deebi'uuni bar 1992 aana gumii eeldalloo magaaluma ardama dheeraa tana nyaaphii lole. Nyaaphii lol kaan dannafuudha. Dannabinni foodhaan bu'aa reebe magaalaa Nageellee Booranaati hay gaarii fudhate itti dhaabate. Reebee bu'a loon Boorana kaan dhaqqabe arda gololee dhaqqabe. Lol kana guyyum kana lolaa oole nyaap nama gan hin jenne lubbu galaafate. Ufillee kilaashii isaan jaayee kuuni
miirreessee mirgu filammeeffate horiillee dannaf deebisanii galan. Amin beenne bammisiis gaafisiin gololee burree fuutarriftee bu'aan buutu bu'aatii diraasii sodda zakkeera achatti bu'ee burree diida deebis buricha kilaashiin citu boota burree tolfadha boomii ajjuu burree maratee boomaree gaala dibbisa bootii gaala bu'aa danfadde burree sallata amma galtu sabbata hanqa birifsa dhaba hanqa buruuf firbaanda barbada jilbaanda duraandha duubarra saasii bajjee gubbaadhaa tadhee maqaa jillichadha jillisarbaa warsarbaa looniin nyaan. Qotteen Somaalee sila nu amala nurra wabarfata silolii. Ittum deebi bara 2001 waraani guddaan aanum gumeel dallo waleen sokkay lol jaba lubbu gootota ilmaan Boorana leenfate lol kan keessatti gooticha abdoo daabduube argamuuni guyyaa kanallee akkuma adasa nyaap hedduu daara baase ufillee madaa'ee kilaashee raashaa lamaa fi sabanoof isaan jaa tokko eegee mirgaan gale akkuma inni jedhe miirre seenaa dajanna madaa'een biduriira jedhe mada Boorana dide ufi madaa'ee nyaap hedduu biyya naquuni Booran gara qabbaneessa. Gaafi lol waleen sodiidaa waleen dhiiraan himan mata dhiiraa cufaa lubbuu du'aan himan dootii diidar taat miirre seen dhuga taati jeesee miirre seenaa dajanna madaa'een bidu dhiiraati yabba duula jeese daawwid marnam raashaa mara kiyyaan jeese. Ammallee loli daangaa kun kagadgal hin taane isuma farqate Oromiyaa gam cufaani bar 2008 kutaalee Oromiyaa gargaratti Boorana Baalee Harargee Liyyuu Somaalee waraane Abdileen durfamu itti baafate bar 2008 loli kun Booranallee banamuuni Liyyuu Somaalee loon Boorana foot bu'aloon kana dubriin abduu babdi jaatanii okkotu lubbu dhabe tanaan hin teenne loli kun jabaatetti fufe Liyyuu Somaalee tun laf Boorana lafa Koda Diimaa lafa Qalooyyee laf mata lafatan qaxxar boruu dhungoo laftan hedduu hin qabatti waan kana lafti ta'e lafeteen lafteen irruma dhumannechuun Booranilleen diqqaa guddaan hin amne hidhate khay.